Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon irraa immoo shaampoolee rifeensa kennaa fi bareedaa ta'e ka moisturaayizii of keessaa qabu ka yoo ittiin dhiqannillee rifeensa keenya nu jalaan balleessine ka babbareedaa ta'e walitti qabee kan itti fayyadamee faayidaa isaa argee fi ka dubbiseerraa walitti qabee isinii fidee jira. Shaampoo fi kondiishinarii illee ka rifeensa keenyaaf bareedaati. Gama viidiyoon deemneen duratti warra viidiyoo kiyya kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyaa ida'amaa isiniin jedha. Warra amma dura naaf gootanii na faana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha akkanumaan na faana tura. Viidiyoo yoo jaallattan like gochuullee hin dagatina. Laakiin viidiyoo kiyya hagam takka akka jaallattan hagam takka akkasiin fayyadee na agarsiisa waan ta'eef yoo isin viidiyoo tokko jaallattanii argee jedhe gara viidiyoo biraallee wanta biraa isin barsiisutti deema hamilee naaf kenna jechuudha. Kanaaf like illee wayita viidiyoo gootan like gochuu hin dagatina yoo jaallattan jechuudha. Shaampoon bareedaadha jedhee walitti qabee adhaaf isinii fide keessaa tokkoffaan argan oiliidha. Argan oil shaampoon shaampoo tokkoffaati. Shaampoo hunda keessaayyuu argan oil shaampoo yoo ka argamu ta'e hedduu tokko bareedaadha. Rifeensa keenya hedduu tokko laaffisa. Keessattuu rifeensa as dura parmiidhaan ta'e qalamii dibamee rifeensa badee jedhe as dura nu jalaa badee jedhe yoo ka ittiin dhiqannu ta'e moisturaayizii godha rifeensa keenya akka inni kamiidhamellee hin sirreessaa akka hin miidhamnellee akka hin caccabne akka hin goggogne godha jechuudha. Kanaaf shaampoo isaa ta'e kondiishinarii isaalleen argan oiliin hedduu tokko bareedaadha yoo argattan itti fayyadamaa isiniin jedha. Lammaffaa irratti tiriisamii shaampoodha. Tiriisamii argaanii fi tiriisamii illee lamaan isaatiiyyuu itti fayyadamee jira. Argaanii fixee tiriisamii eegammaattuu itti fayyadamaa jira. Tiriisamii illeen hedduu tokko bareedaadha. Rifeensa hundaafiyyuu bareedaadha garuu keessattuu rifeensa jajjabaataa fi jiddugaleessa kanneen fa'aa hedduu tokko bareedaadha. Rifeensa akka inni moisturaayizii uumamaa qabatee taa'u godha. Shaampoon gariyyoo ittiin dhiqan wayittuma san rifeensa nama jalaa goggogee walitti qabee rifeensa kana akka inni hin filamne godha walitti nama jalaa mammarama. Tiriisamii kanaaf argaan oiliin kunillee bareedaadha. Rifeensa hedduu tokko addaan hiikaa akka inni walitti hin maramne godha. Moisturaayizii isaallee akka inni eeggatee turu godha jechuudha akka inni hin goggoynee fi keessattuu kondiishineriin isaan faalleen hedduu tokko bareedaadha. Tiriisamii kanallee qaawwi rifeensa keenyallee akka hin cufamne godha. Ka cufamellee hin bana. Rifeensa nama hooksisu yeroo gariifaa hooksisuufillee akka hooksisa saniifillee xiqqoo tokko hin fayyada. Rifeensa keenya keessa isaa dhiqeeti qulqulleessa jechuudha. Moisturaayizii illee of keessaa qaba. Kanaaf tiriisamiillee yoo argattan itti fayyadamaa isiniin jedha. Sadaffaa irratti peentiiniidha. Peentinii kanallee itti fayyadamee jira hedduu tokko bareedaadha. Rifeensa keenya keessa isaallee dhiqee qulqulleessaa xurii rifeensa keenya keessa jirullee hedduu tokko qulqulleessaa. Akkasuma moisturaayizii of keessaa qaba. Rifeensa keenyallee nu jalaa hin goggogsu. Goggogsee walitti maree hin jedhu rifeensa hin laaffisaa. Moisturaayizii isaa akka inni qabatee taa'u godha. Rifeensa goggoguuf ka ciccituuf ka caccabuufillee bareedaadha. Peentiniin kuni isaa fi kondiishinarii isaallee yoo argattan itti fayyadamaa isiniin jedha. Peentinii fi tiriisamiilleen argaaniin yoo xiqqoo gatiin isaa xiqqoo irra caalaa widdii ta'e malee peentinii fi tiriisamiin kunillee gatii salphaadhaan bakka hundattiyyuu argatuu dandeenya. Kanaaf yoo argattan itti fayyadamaa isiniin jedha hedduu tokko bareedaadha. Ammas sansilkii shaampooti. Sansilkiilleen hedduu tokko bareedaadha. Rifeensa keenya hedduu tokko bareechaa hin laaffisa. Hin bareecha akka inni hin caccabne godha akka inni hin bubuqqaane godha. Keessa isaallee sirriitti dhiqee qulqulleessaa buqqee rifeensa keenyaa akka inni kaka'u akka inni sirriitti qulqullaa'ee hojii isaa hojjetu godha. Kanaaf sansilkiilleen bareedaadha itti fayyadamaa isiniin jedha. Shanaffaa irratti dooviidha. Dove shaampoonii hedduu tokko bareedaadha. Dove piroodaaktiin isaa hundi isaatiiyyuu bareedaadha. Rifeensa keenya akka inni uumama isaa eeggatee turu godha. Akka inni moisturaayizii isaa gadi hin dhiifne godha. Ammas akka inni hin goggoyne akka inni hin caccabne akka inni
hin bubuqqaane godha jechuudha. Moisturaayizii uumama isaa keessaa hin gogsu, ofii isaatiiyyuu moisturaayizii of keessaa qaba. Sammalillee Dooviin akka rifeensa keenyaatiin akka barbaannetti bitatuu dandeenya. Kan rifeensa nu jalaa goggoguu ka caccabus hin jira yoo ka gaafannu ta'e hundi isaatiiyyuu adda addaan jira. Kan rifeensa forforiif ta'ullee hin jira, kan rifeensa bubuqqa'uufillee hin jira. Yoo ka wayita bitannu dubbisnee ka dubbi laallu ta'e bitannu ta'e akka fedhii keenyaatiin akka rifeensa keenyaatiin laallee bitatuu dandeenya jechuudha. Jahaffaarratti ammas coconut milk shampooodha. Coconut milk shampoon kulleen hedduu tokko bareedaadha. Rifeensa keenya akka inni hin caccabne, akka inni hin goggogne taasisa. Akkasuma buqqee rifeensa keenyaallee sirriitti qulqulleessa. Ammas akka dhiigni rifeensa keenya keessa sirriitti deemu godha. Buqqee rifeensa keenyaa sirriitti gogsee nu jalaa hin balleessu. Moisturaayizii of keessaa qaba. Shampoo isaatii fi koondishinarii isaallee yoo argattan hedduu tokko bareedaadha, itti fayyadamaa isiniin jedha. Shampoo wanta amma haga ammaa dabarsee ka maqaa isaa dhahe hunda isaatiiyyuu hunda yeroo takka itti fayyadamaa jechuu miti akka isinii galuufi wanta ani sirratti isinii himu kun hundi isaatiiyyuu wanta gatii xiqqaadhaanii bakka hunda bakka barbaanne irrattiyyuu argatuu dandeenyu. Ammas ka rifeensa keenyaaf bareedaa ta'e irra hedduun isaa kan itti fayyadamee arge kana isinii qoodaa jira. Yeroo takkatti tokko bitattanii yoo san fixxanii jettan ammoo yeroo gaafa ji'a biraa itti aanu ammas ka biraa jijjiirtanii bitattanii akkasitti illee ka rifeensa keessaniif ta'uu laaltanillee bareedaadha. Ammas shaampoon kiraatiin ooyiliilleen hedduu tokko bareedaadha. Innillee ooyilii of keessaa qaba, moisturaayizii uumamaa of keessaa qaba, akka rifeensa keenya hin goggogne akka hin caccabne taasisa. Moisturaayizii uumamaa akka eeggatee rifeensi keenya turu nuuf godha jechuudha. Isas hedduu tokko bareedaadha. Isaa fi koondishinarii isaallee itti fayyadamaa ilaalaa isiniin jedha. Ammas bareedaan tokko head and shoulder ka jedhu sani. Head and shoulder illeen akka rifeensa keenyaatiin laallee bitatuu dandeenya. Ka rifeensa forforii qabu, rifeensa nama hooksisuu fi ta'uu kophaatti isaattillee hin jira. Kan rifeensa goggogeef caccabeef ta'uufillee hin jira. Kan rifeensa akka laaffisuuf moisturaayziifillee hin jira. Garuu hundi isaatiiyyuu moisturaayizii of keessaa qaba. Isas yoo itti fayyadamtan hedduu tokko bareedaadha. Gatii xiqqaadhaan bakka hundattiyyuu argatuu dandeenya. Innis hedduu tokko bareedaadha. Ammas Afrikaanii ka warra Afrikaa jedhamee ka qophaa'e shiyaa moisturaayizii kanniin ka akka kantuufaa yoo argattan hedduu tokko bareedaadha. Shiyaa moisturaayiziin kun bifa hedduun jira. Akka rifeensa keenyaatiin innillee bifa hedduudhaan jira, maqaa hedduu of keessaa qaba. Ka ani itti fayyadamee arge kantuu jedhu kana. Kantuulleen hedduu tokko bareedaadha, keessattuu yoo ka koondishinarii isaa faa ka argattan ta'e. Kantuun kunilleen hedduu tokko bareedaadha. Rifeensa keenya hin laaffisa, hin jajjabeessaas. Rifeensi keenya yoo ka duraan nu jalaa bubuqqa'u ta'e hunda isaa kana xurii irraa baasaa, hin laaffisa, hin jajjabeessaa, akka nu jalaallee hin bubuqqaane godha. Wayitatti dhiqannu shaampoo kamiyyuu yoo ta'e shaampoo takka guddifnee itti gooneeti rifeensa keenya sirriitti keessa isaa kana massaajii goonee xurii irraa baafne yoo jenne ingahaa shaampoo yeroo takka caalaa 2-3 yoo katti babbaayifnu ta'e rifeensa nama jalaa gogsa. Akkuma saamunaan tokko amma yoo kanu meeshaa saamunaadhaan dhiqaa oollu ta'e harki keenya deebi'ee yoo nu waan dibatin nu jalaa goggogaa miti. Akkasuma shaampoonillee yoo nu rifeensa keenyatti deddeebisne nu jalaa goggogsa. Moisturaayizii uumamaa akka nu jalaa keessaa fudhatu godha. Kanaaf shaampoo yeroo itti fayyadamnu yeroo takka qofa guddifnee sammuu keenya irratti goone harka keenya rifeensa keenya sirriitti massaajii goone haga qacceetti sirriitti dhiqnee xurii irraa baafne bishaanin sirriitti ofirraa lolla'uu qabna, haga qulqulleessuu qabna, haga shaampoon sun rifeensa keenya keessaa bahee dhumatutti. Achi booda ka koondishinarii ta'e kireema rifeensa keessaniif isiniif ta'uu ka itti fayyadamtanii shaampoo yeroo takka caalaa ittiin deddeebisinaa isiniin jedha.
hadhaafka walitti qabee bareedaadha gatii salphaadhaan bakka hundattiyyuu argama jedhee ani yaade ka bareedaa ta'e haganuma kasiniif qopheesse kana fakkaata viidiyoon irra siniif qopheesse yerootti aanutti ammoo qibaatiiwwan babbareedaa kamtu rifeensa kennaaf bareedaadha ka jedhu walitti qabee siniif dhiheessa inshallah. Akkasuma karaa komentii jalatti wanta ani siniif dhiheessu barbaadu ka yaadda yoo jiraattan wanta beeku hundarraa siniif dhiheessuudhaaf qophiidha. Kanaaf karaa komentii jalatti wanta barbaadan hundanaaf barreessaadha. Akkasuma yaada yoo qabaattanillee karaa komentii jalaatiin naaf barreessaadha inshallah. Arraaf haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.